الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نوع ثاني غوستي لمدا جودا غوستي لمدا كن غوستي مدبان كن أحكام عقيدة براتون طارا صلاة زكاة صوم حج خنا براتون dirqama mataa namayyuutti irra jiru jenna. Kun fardi waan namayyuutu mata isa qaba. Gosti lamadaa maadaa damee daalika kakaan irraa hafee jechuudha. Ilmi shari'aa haftuuleen ta'an jechuudha. Tadalagaadhaa filmu'aamala wal wasaa takka dhaamsaa wal mawaariif takka dhaalmaya wan nikaa fi wal jinaayati ammas balleessaalee namni kun agguu waliin balleesse oggaa namni tokko lama tokko ilkee cabsa harka cabsa ni dira huccuftinuu shari'aan akkaataa itti kafalamu qisaasa waan akkaataa itti kafalamu huccuftinuu barnootaan shari'aan lafa keessee jirti jechuudha namni tokko ilkee namarraa cabse maaltu isa qaba yoo oggaa abbaan ilkee irraa cabte sana oggaan ifi jaalate harka cabsanoo namni harki cabe maal qaba haquba tokkoto haqeensi irraa buqqee hoo akkasumatti hamataa dheefattes hamma akkasumatti gaa dhawaan tuqqeetti ilaalamtu qabdi kun cuftinuu dalagaadha jechuudha barnoota shari'aadha jechuudha amma walqadaa akkas daanyummaanis jechuudha fahaadaa kun akkaataa itti biyya bulchan egaa kun cuftinuu kunis barnootatti haajame jechuudha akkaataa shari'aan itti lafa keessa heera shari'aan guutuun lafa keessee jiru tokko wanni diinirraa wanni hafe akkaataan ittiin bulmaata ittiin jireenya namaa wanni hafee hin jirtu jechuudha. Akkaataan itti namni wal dalaysiisu walii qireessu wal dalaysiisu kana hunda akka isa jira jechuudha. Kana hundinuu kun barnoonni kanaaf haadaa waajibuun alkifaa kun waajiba kifaati namni hangi tokko yoo nifi barate hangi tokko yoo barate hanga kaan irratti waajiba hin ta'u jechuudha. Hangi tokko kana yoo nikaadhaa namni nikaa gaafatoo jiraate matatti namayyuu barachuu baatee hangi tokko irraa beekees kun rakkoon qabu. Dhaalmayaas akkasuma dhaamsaas akkasuma jechuudha dalagaalee hunda keessatti jechuudha. Kun barnoota yoo nifi namni hangi tokko yoo beeke nama kaan irraa kufu jechuudha. إذا قام به ما يكفي من المسلمين سقط إثمه دلي كناني قفاجة من الباقي نما في خان راني هفاني قفاجة هنجيوهم كان بيخو قول في جراتا وإن تركوا كله يوني في أموه ولما نشفتم ما سالتو هيرا أمانتين إسلاما لباقي سخاني جورا يقوما كتيمي والبدي ولجي وشاكوما كتفورا يجنايا بلسا نمني قال كجاب سخي جبس قراقاتا تخفلا خانهون يو akkaataa shari'aan jette kana namni yoo kana beeku baate yoo namayyuu kana walumaa wallaalan ni dilaawan jechuudha kana amantii wallaaluudhaaf hedduu dogongora keessa akka aadaa oromootti akka amantaa jedhanii dogongora waan shari'aan faallaa keessa jiran jechuudha amma wanni damiinan oofan san gariin shari'aan faallaadha jechuudha egaa Nabi alayhi salatu wasalam qubbeen harkaa kana keessatti gumaan akkaataa itti kafalamuu jira cuftinuu qubbeen waan qabu qabachuu walqixa akka aadamaarree guyyaan san addaa babaasan jechuudha shari'aan faalla taatee jechuudha waan shari'aan faallaatii jira jechuudha heeramaarree kajaan kana keessa waan shari'aan faallaatii jira namni waan sanirra godhame hundinuu shari'aan maal jettiyee shari'aa barachuun dirqama mataa isaatii jechuudha guyyaa boru rabbi irraa isa gaafachuu ta'a tasaati jee barachuudha qaba akka dogongora seenee guyyaa boru achi ittiin qixaaxamne asirra firraa barachuudha qaba jechuudha kana barachuun dirqama jechuudha namni damiin ta'e biyya dura deema nama guddoo ta'e nama walaas badii tan dhufte hunda karaa shari'aan akkamitti gaggeeffamuu qabdi kana barachuun nama yuutu dirqama yoo beeknoo habeeku gaafachuu dirqama jechuudha gaaf tokko rabbi rahmataa godhuufi sheekha keenya isheen dubbateet Demini warra garaa ibiddaati jeen dirree idaati irratti jechuudha. Oguu nama tokko horkee gaafate warra garaa ibiddaati jeen jechuudha. Warra garaa ibiddaa ta'uu saniin harkee jechuudha waan hoosaatii miti. Gumaa namaa guuranii gosti addaa hirattee nyaatti. Gostummaa hirattee jechuudha. Kanaaf warra garaa ibiddaati. Gumaan kun eenyu qaba namni raadiyoo sanii qaba. Warra sanii dhaala. Waan warra sanii gosti addaa hirattee keessatti hin galtee jechuudha. Kanaaf warra ibiddaa ta'anii warra ibiddaa wanni shayinii jeessan dhugaadhaa akkasittiin dubbii harkee
namni san keessa dalagu hundinuu shari'aan akkam jettiyee firraa baratuun waajiba mataa keessa mataa saatirra jiru jechuudha. Yoo hin beekne hoo nama beeku gaafachuun dirqama jechuudha. Ogguu kan gaa rabbiin sin dhiisu guyyaa baru. Kana jechuudha inshallah. Hungaa ilmi ahkaama kana namni hangi tokko namni bara gaafatayyoo ni fi jiraate wanni irra jiru ammaan tana namni gaafatayyoo jiraate barnoonni kun sirraa kufa kanuma beeku san gaafatta akka salaataatii fi soomanaa fi hajjiinii fi zakaan aqiidaan kun mataa keetii irratti waajibaa jennee jechuudha. Kun waan dirqama si qabu barachuudha qabdaa jechuudha. Kanarraa waan dubbachuu jiru maali? Hawwan faan barachaa jiran kana jabaatanii barachuu jiranii ammallee fuulduraa akkasuma itti fufan jechuudha. Dhiirtinis akkasuma barachuudha qabdi dhaamu jira jechuudha. Shayini rabbi rahmata isaaf haa godhu maal jee gaafa barreen gaddaasan waan lakkoofsa nuti hin qabatin qabateeti hoggaanii fi maaddaalee haraashita biyya biraa lakkaawan ganda hunda lakkoofsa isaanii qabateenni guyyaa kaan hoggaanii fi as dhufe akkana jechuudha. Isin tuulaan istaadoomatti gadda hoggaanii fi lakkaawan lakkoofsi keessan ummataa gadi maali tuulaan barachuutti hin jirtu akkana jeeggaa fi dhiyeesse jechuudha. Kanaafuu arraan tana tuulaan dhaamsa fudhattee kaatee jirti. Lakkoofsi isaanii ummata bira dabree jira. Hawaasa biyya hundaa bira tuulaatu irra guddoodha jechuudha. Hamma shakkii fidanii isaa dhugamoo kijiba tuulaan tun nu caaluudhaa fi dila baay'ina namaa kana himatti moojanii hammaniyyuu shakkanii lakkaawwan irra deebi'anii isin irra deebina hamma jedhanii isin irra deebina isin lakkoofna hamma jedhan takkatti irra deebamtee lakkaawamte laalanii waa tokkummaa tuulaa harkanii waahumaa keessaa dhaban jechuudha. Karaa akkaataa isheen dhaamisa fudhatuudhaan barreen giddaa isaa inni eessa jiran tuulaan maaliif isaan kun maaliif ummata agattaan jee bara nagaa ummata ol ta'uudhaan agarsiisanii jiran isallee rabbi rahmata rabbi isaa haa godhu. Kanaaf akkasumatti fuuldura deemuu qabna. عباد الله اتقوا الله ربكم تفلحوا. صلوا وسلموا على من أمرتم به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.